kabajamtoota fi hordoftoota madda nageenyaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa guyyaa har'aa haala yeroo irratti fuulaanee jirra. Inshallah guyyaa har'aa kana waa'ee biyya keenyaa ilaalchine marii bal'aa deemna inshallah. Mariin nuti goonu guyyaa har'aa waa'ee biyya keenyaa irraa yeroo ammaa kana dhibba yeroo ammaa addunyaa raasaa jiru. Biyya keenya keessatti illee guyyaa irraa dabalaa jiru kana hawaasi keenya ajaja gama mootummaa biraa dabree jirus dhagahaa jiru. Kan ta'ee sababii mootummaa kanarraa yookaan jaalalaan qabnee mootummaa kanarraa qabuuf nuti fakkaate kan kanallee gadi buunee kaafna haga tokkollee irratti kanatti aansuudhaan waa'ee biyya keenya kana ilaaltee kumaanni boosiin egaa amma labsamee jiru aanaa dawwee harawaa keessatti uummata walakkaa bu'ee bakka silaa taa'ummaa lubiitee uummata walakkaa maal akka gochaa jiru akkasumatti illee kutaalee Oromiyaa iddoo garaagaraa gama Baalee kanarratti alaabaa uummata Oromoo dhiigaan har'a ga'e kanallee jibsuu gama Gujii Booranaa gama Gujiitiin illee waan bakka adda addaatu uumamaa jira. Kanallee bal'inaan gadi buunee kan waliin mari'annu ta'a inshallah. Keessummaan keenya har'aa kan waa'ee kanaa bal'inaan waliin mari'annu obboleessa keenya Ahmad Ibrahimii inshallah turtiin keessan haga dhumaatiin waliin haa ta'u isin jenna. Ayyee Ahmad baga nagaan dhufte obboleessa keenya Ahmad Ibrahim. Baga walumaanuu dhufnee isinillee baga nagaan nu eegdanii. Ayyee Ahmad guyyaa har'aa akkuma jalqabaa tokkoof jaalletti yeroo ammaa kana dhukkubni koronaa vaayirasii jedhamu kun addunyaa raasaa jira. Addunyaa dinqii addaa keessa galtee jira. Akkuma waliin hordofaa jiru yeroo hunda kanumaan wal qabatee biyya keenyallee biyya ilmi namaa torban keessaa kallattii hundaan walitti yaa'ee gabayyaatu kana sodaarraan kan ka'e mootummaan labsee jira. Garuu hawaasi keenya ubbaa agarruutti dhagaa hin jiru kun wal keessa deeme gabayaa isaallee akkuma duraa sanatti geggeeffataa jira. Maaliif ta'uu danda'ee akkanatti fakkaatu mootummaa kanaa osoo jaalala isaa qabaatanii osoo inni uummataaf naasuu qabaatee yeroo hunda rakkataa gargaaree namoota rakkatanillee bira dhaabbatee gocha diinummaadhaan uummatatti agarsiisuu dhabee jaalala uummataa qabaate akka kiyya kana kan ofii ilaalutti mootummaa kan silaa amrii isaanuma dhagaan turaatanii waan inni jedhee jaalalaa fi gammachuudhaan dalagaa irra oolchanii akkuma biyyoota garaagaraa hordofaa argaa jirru kana gama tokkoon ogaa dhageenyu mootummaan kun hattuudha kun kijibaadha siyaasaa isaa dheereffachuudhaaf aangoo isaa dheereffatu waan garaagaraa jedha wanni jedhu tokkolleen hawaasa keessa faca'ee deemaa jira. Gama biraatiin ummanni keenya kanamee maaliif akkanatti fudhachuu danda'ee mee ati gama keetiin asirratti maal qabdamee yaada bal'ina? Ayyee galatoomada. Bismillahirrahmanirrahiim. Baga ji'a Ramadaanaatiin illee uummata musliimaa hunda gahee jechuun barbaada. Egaa karaa ulaarra geenyeerra Ramadaana. Alhamdulillah bara geenya nas geenye kan du'eefis rabbi rahmatu ka dhukkubne dhufeefis dhukkubas ka qabameefis rabbi fayyaa haa kennuu fi waan kanas rabbi nurraa gabaabbisu humna isaa nutti agarsiise rahmata isaa immoo akka nutti agarsiisu rabbumaan kadhanna. Asirratti biyyi keenyaa fi biyyi biraa waliin fakkaatu kun dhugaa jiru. Biyyi keenyaa fi biyyi biraa waliin fakkaatu. Wanni waliin fakkaanneefis namni biyya namaatti hanga fedhe tahuu hojii dhabeeyyiin hanga biyya keenya gadi bu'aa miti. Hojii dhabummaan namoonni mootummaarraa mindaa argatan yookiin bakka adda addaati dalagaarraa mindaadhaan jiraatantu baay'ata biyya bira. Biyyoota akka Afriikaadhaa akka biyya keenyaa Afriikoota keessa akka biyya keenyaatti immoo namoonni harkaan dalagatanii jiraatan. Harkaan dalagatu keessaa dalagaa harkaa gara afaanii yookiin guyyaaniitti waan dalagataniifu hundu hatta warri tiraanspoortiis tahee ka gadi kassanii gadiis tahee namuu harkaan dalagatee jiraata. Baatii tokko manatti nama deebisanii kaa'u jechuun namoonni suni
koronaan dura beelaan du'uu waan maluufu hin danda'amu. Kan aggaa jenne dalagataatuma wanni godhamu malee jira akka walirraa fagaatu akka bakkoota walitti qabamuudha hanga danda'ame baqatu makiinaa yookiin konkolaataa keessatti bakka adda addaatti walitti dhufuu baqatu ni danda'ama ture. Yoo dhibbaa dhibballee ta'u gabaabsuu ni danda'ama. Laakiin walitti dhufiinsi gadi dhiheenyi mootummaan ummata irratti hamma har'aa dalaguu jiru ummanni waan mootummaan jedhee parsantii dhibbagumsan kaafatee hojiirra oolchuudhaaf ni rakkata. Ammaan dura guyyomsamuun itti sobamuun waan baay'ateefuhu har'a waan ajaa'ibu namoota filannoon dhufnaani mootummaan tanaan goraa jechuu baay'ise jedhanii warra ashuufantu jiran. Dhugama dhukkubni kun dhukkuba addunyaa hundatti bu'ee silaa xiqqaan guddaan hamma abbootiin amantiidha seeri biyyattiidha akka jedhutti duun taane har'a amantiin miidiyaa biyyattii irratti sabbakamuu waan adda addaa amantii kamiinuu haa ta'u islaama alaa huduu taheen baana namni olaantummaan rabbii akka jiru gadi bahee himuun gaarima taha. Dhumni keenya achuma kan galee fi gara siraatul mustaqiim jennu san inuma qabata taha. Kanaaf kuni hundi humna mootummaadha yookiin humna ummatatti hin dhageessisu barbaaddatuudhaaf mootummaa waan hedduu carraa hedduu faayidame. Kuni hundumti akka biyyoota biraa fakkeenyaaf har'a namni Riyaad keessatti Riyaad ala bahuu miti. Riyaadii mana isaatii gadi bahee biyya tokko yookiin ganda tokko ganda biraa magaalum keessa deemuun hanga dhokkamuu takka jechuudha. Biyya keenyatti garuu gabayaa namni kumaatamaan walitti bu'uu walirraa oolchuun hin danda'amne. Namoonni kuni hanga ta'e tokko walirraa hafuun ni danda'ama ture. Dhibbaa dhibbaatti odeeffannoo uummata harka kaa'uu odeeffannoo sirrii uummata harka kaa'utti xinnoo rakkina waan jiruufi rakkinni kunis duubatti hafiisaa teknooloojii wanni addaa babal'atuu dhabuu ummatiif internet fayyadamu ummata biyya keenyaa keessaa irra xiqqaadha. Isa keessaa kam ifaa hin qabne persantii meeqa akka ta'e 70 hanga 80 kana wal qabatee nuti rakkoon biyya keenyaa kana. Laakiin rakkoon isuma himameefu hojiirra oolchuu wanni dadhabameef hariiroo mootummaa waliin ummanni qabutu hamma har'aa biyya kaaniin waliin fakkaatu. Nu sobuu mootummaa wanni jedhe hundisaa sirrii ta'ee miti hanga jechuu takka. Akkas ammaan dura waan barameef mootummaan ummata shawwaduu malee siidaa dalaguu yookiin sirriitti dalaguudha waan irraan beekaminiif. Kanaaf ummanni waan mootummaan jedhe dhibbaa dhibbatti inuma abbootiin amantii karaa hundaanuu amantii keenya ka muslimaas ta'ee kaanis eega waan kana namuu hunduu xiyyeeffannaa godhee ummanni sodaate malee ka mootummaan jedhe san hojiirra oolchuudhaaf meeqa akka ta'e beekamaadha. Asitti ammoo ammas biyya keenyatti hiyyeessatti faayidamanii mootummaanis daldalaanis hundinuu karaa faayidamee hiyyeessumarra dalagatuu wanni barbaadamu asirratti ammallee waa biraa jira. Gatii meeshaa ol kaasuu koronaadhaan yoo sababa koronaatiin gadi bahuun ummati walitti qabamuu wanni adda addaa yoo dhorkame meeshaan biyya alaatii isheenu ka biyya keessaa qotamee galu tokkorra kan qobbiin kaahamen jiru wanni meeshaa jabeesse maalire. Kanaafuu meeshaa ol kaasuu hatta hamma tiraanspoortii kaasuudha. Mootummaan namoonni fakkeenyaaf akka tiraafikii Itoophiyaa baasetti amma persantii 5 makiinaan nama 60 qabuun malee 30 akka fe'u yookiin 15 akka fe'u jennaan bakka qarshii 10 deemamaa ture. Fakkeenyaaf akka godina keenyaatti amma kan dhageenye ka qarshii 10 deemaa ture 40 godhan. Dhibba keessaa 400 da'uu jechuudha. Kuni itti faayidamne carraatti faayidamna. Abbaa qabeenyaati har'a namni makiinaa qabu biyya keenyatti miti. Hiyyeessota warra afaanitti bu'atan irratti galaalle. Hanga barbaade ta'uu dhibba keessaa 100 dabaluu tolee dhibba keessaa 400 dabaluun maali? Kana rakkoon tokko akkuma kanatti waan adda addaa faayidamuu kana rakkoon keenya tokko kana. Laakiin akka biyya ormaa akka biyyoota kaanii hulaa manaa gadi hin baanu hulaa cufanna yoo jenne ummata keenya ni beekna. Yookaan warra biyya biraa jiru miti warrumti magaalaa gurguddaa keessa jiru warra gadi bahee dalagatee ijoollee ofii nyaachisu waan ta'eefu rabbuma guddaa kadhanna akka biyya ormaa kan akka dubbiin hin jabaanne malee asitti ummata keenyallee waamicha goonaa fi
wanni kuni nama tokkoof jecha miti, mootummaaf illee jecha miti, nama biraatiif illee jecha miti, mataa ofiitiif, ilmaan ofiitiif nama manaa jaalatanii jecha namoonni mana ofiitti hafuu yoo dirqi tahe qophaa ofii deemee akkaataa danda'amuun inni funyaan haguuggatuu danda'e, inni akka afaanii funyaan haguuggatuu danda'e inni hin dandeenye namoota irraa siqee harka waatti dalage namaan wal gahe gabayaatti deemee waa bitate yeroo galee yeroo san dhiqatee waa'ee alaa feestaalaa fi waan adda addaa akkuma biyya kanatti biyya keenyas doktoroonni warri ogeessonni fayyaa hin laaffifne dubbii kana himutti kana ofiif jecha akkuma nama tokkootti Itoophiyaawii tokkootti wanni wal gorsinu kana kan biyya keenya biyya biraatiif waliif fakkaattu inni ani jedhe waa'ee kanaatis hin jechuudha. Galatoome Ahmada akkuma sibaantu biyyi keenya hedduu rakkoo addaa keessa jirti. Uummanni keenya harka qalleeyyiidha. Kan haga torbaniitti waa walitti qabatee ka gurguratulleen addaa baafatee akkasitti walitti deemee torban sanitti waa gurguratee haga torba sanitti waa nyaatu akkasitti qopheeffataa ture. Jalqaba yeroo wanni kun uummanni keenya irra hedduun harka warroonni baadiyyaa keessa jiru akkuma beektu neetworkiin qabu haalli durii haalli yeroo ammaa addunyaan jijjiiramaa jirtu kana walitti mataan jiru uummanni keenya maddii baadiyyaa kanatti sirriidha odeeffannoo gahaan qabu uummanni keenya mootummaan kun amma yoo agartee naannoo magaalaa keessa bakka uummanni dammaqina qaba haga tokko jedhame keessa akkuma waliin argaa jirru sooshaal miidiyaa irratti taatoo iddoo garagaraatti dhaqanii waan tokko raabsaa jiranii garuu miskiina kan silaa qotee dalagee isaan suuraa ture san harralleen harkatti hiixatanii achi gahaa hin jiranii akkuma baantu waan tokko qaalessanii uummanni kun akka yani uummanni kun akka beelahee yookaan rakkatee hamileen isaa cabee bututee akka inni lamuu boqoo hin qabanne waan akkasii san namatti kiyaala. Yoo laalte amma sababa dhukkuba kanaatiin nafsii hatattamaa jedhanii humna waraanaa biyyattii keessa faffacaasanii argaa jirta. Rakkoo tokko waan uummata hamilee cabsu. Gama walloo kana yoo dhufte sababa amma lolaa aanaa dawwee harawaa keessatti ta'e saniin humna federaalaa wanni mandara walakkaatti buusanii yoo dargaggeessi namni lama namni saddeet kana bakka takkatti argan dhawanii tumanii kan gurra kiyyaan bilbilee dhaga'ee jechuu qawwee irraa fuudhanii yoo fakkeenya subii fuudhan hanga asrii yookaan hanga magriibitti tursiisanii eegasii dhaqanii itti kennanii jechan taaneen jecha silaa ilmi namaa taphataan ce'ee yookaan biyyaa ba'u yookaan of jibbu hamileen cabee arrabsanii akkasitti silaa mootummaa yeroo ammaa kanatti sila haga fedhe ta'uu akka nama hawaasa jechuun isaanis qabeenya sila osoo beekanii sossobanii waan tokko sossobanii haga sila hamilee isaaniillee jajjabeessanii akka isaan dubbii isaanii dhagaan haga godhan turanii kana birallee darbi gama gujii kanaanis waan deemaa jiru ni agarsiisa mana gubanii namallee haga rasaasan fixan waan akkanaa kana jira namni keenya rakkoo akkanaa keessa jira dura kuni waan goseetuun yaani namni tokko akka ofii fedhe akka biyya keessa hin sossoone namni akka ofii daganne haay jechuudha. Addunyaan hunduu amma yeroo ammaa kana labsee hatattamaa jala jiru. Biyya keenya qofaa miti. Garuu wanni isaan akkaataa isaanitti deeman argaa jirra. Uummata isaaniitiif waan isaan ta'a jira. Garuu inni biyya keenya nyaara guuree kophee nama dhiisee waan akkasii kanatti deemaa jira. Haa ta'u garuu ammallee warroonni hubannoo mandara keessa deemanii hubannoo kennaa jiran konkolaataa hin qaban garsa mootummaa biraa hin qaban argaa jirra hordofaa jirra gaafachaa jira nama gama sabbii keenya kanatti guyyuutti bilbilee gaafadha jechuun kam keessaatiin waan tokko nan jijjiira yaada wanni takka wani nu gargaaru jiru bulshama gandaa fa'aa akkanumatti biyya ofiitiif jecha malee wanti mootummaan itti dhibee gargaarsa nuuf godhee deemaa hubannoo kennaa jecha tolleen hin jiru. Amma fakkeenyuma yoo fudhatte kanumatti quba qabdu ishee keenya Ustaaz Muhammad Sabaa yoo agarte makarfoonii duddarratti baate waan inni humna motora saasan sossoosu kan itti qicaniif takkalleen hin qabu jechuudha. Namni gaafa adagaan yookiin balaan takka biyyarratti bu'e namni waan danda'e hunda godhuu qaba. Namoonni tola ooltummaadhaan waa gochuuf gadi bahan ka beekumsa kennuudhaan bahan biyya keenya unkaan
hiyyeessota kaanii miti warri kadhatee bulullee jira. Kadhatee mana nyaatarraa nyaatee buluu jira. Finfinnee deemtee bakka adda addaa namoonni karaarra kufantu jira. Dhugama biyyuma hunda wanni akkasiinuma jira. Garuu biyya keenya heddiinni akka jiru ni beekna. San irratti namni fedhe namni hundu waan danda'uun aanaafisi asirratti gadi baanee ummanni akka of eegu namoota feesbuuka laaluun ni mala jenne. Feesbuuka namni laalu biyya keenya persantii meeqa akka ta'e namoonni beeka. Keessumaa keessaa warra baadiyyaa waa biraatiin hin jiru. Ifaan hin jiru jechuudha. Kanaaf haala isaan bira gahuu danda'uun mootummaanis akka biyya ormaatti agarru kam ta'uu dhabe jechuu hin dandeenyu. Mootummaa Itoophiyaa qabeenya biyyattiitis ni beekna. Garuu sistemiin itti deemamuu qabu akkamiin itti deemamuu qaba akkuma biyya keenya akkuma of tahaniituma waan adda addaatiin namootuma kakaasuu mooraalima namootuma akka tola ooltota ustaaza keenya ammatti maqaa dhokte kanaafa mooraalima waa biraa miti tola ooltummaa ummata kiyyan tajaajila jedhee ka'a namuuhi nami keenya kanarratti duubatti hin jedhu kun rakkoo hin qabu kana duun taane namoota ummatatti faayidamanii yeroo kana keessa badhaadhuu barbaadan gabaabamatti jecha akkasii yoon jedhe hin danda'amu. Keenyaaf hojiin gaariinis hojjetameera dhageenyeerra torbaan lamaan darban kana godina Kamisee magaazina gara 15 hanga 20 cufanii jiran. Maaltu ta'ame jennaan xaafii kumtaala tokko birii Itoophiyaa 4,000 ol akka gurguran kana waan jechaatiin miti maatii makiyyaan naa hime jechuudha Kamisee marra. Maaliin taane akkas taane jennaan koronaa dhufe jedhanii akkasumatti jabeeffatanii jedhan. Koronaa yoo dhufe xaafiitti dhufe moo misingaatti dhufe moo namatti dhufe maaliin rakkoon bakka san qaqqabde tiraanispoortiin aanaa godinarraa yookiin aanaa tokkorraa baadiyyaatti birrii 10-15 deemamu ture 40-50 hanga godhuu bira mootummaan tokko wanni irra dalaguu qabu waa'ee akkasiiti warreen abbootiin qabeenyaa daldaltoonni yeroo rakkoon akkasii argame ummata irratti fe'aadhaan ofii yeroo faayidamne rakkoo isaanii yeroodhaa faayidamne ol kaana warra jedhu qabu sanirratti galatoomuu qabanne warri kana dalaganiiranii wanneen bulchiinsi Kamisee yookiin magaalaa Kamiseedha irratti cufanii waasan mariidhaan gatii gaddeebisanii gadhiisanii jechaani dhageenya. Kuni gaariidha. Garuu bakka tokkotti waan tokko irratti kophaa hojjetamuu hin qabu. Karama hundaan ta'uu qaba. Warreen tiraanispoortii dalaganii jiraatanis biyya keenyatti konkolaataa, bajaajii hanga gaarii bira. Isaanillee Itoophiyaawota. Lafa taa'anii guyyaan shayyoo bulan beela'uun ni mala. Dhugaadha. Garuu akka waliin miineen guyyaan kun ni darbaa. Akka waliin miineen deemamuu qabaa. Ummanni har'allee borullee wanni kun kan ummataati. Taphni gaafa kan taphama gaafa ruhiin dhufte taphni dhumti har'a dhukkubni kun dhukkuba laafaa miti dhukkuba biyya keenya yoo sheene wallahu a'lam waan tahu rabbii guddaatu beeka biyya keenya yoo sheene gaan jedhe amma dhibbaanii yookiin 10 lakkaa'amee ganaa reefu nama 108 jechuudha keenya har'aan tana hanga gaafa nuyi amma nuyi viidiyoo kanatti sheennuuti garuu kanaan booda maal akka tahamu akkuma biyyoota kaanii wanni ta'amu hin beekamu kana gawanni jennu wanni biraan jiru rabbiin Itoophiyaa uume ummata shiitis eeguu isumaatu danda'a. Kanuma jenna ummanni immoo of eeguun asirratti dirqama nama hundaati. Namoota kaan eeguun yoo of hin taane namoota jaalattu jecha manatti hafi yoo hin dandahamne of eeggadhuuti gadi bahii jechuun ergaa keenya waa'ee nageenyaan ati wal qabattu kana durumaa nu dhibeera yeroo atattamaa torbaan lama torbaan tokko baatii tokko biyyoonni kan himan yookiin kan ibsan keenya yeroo tokkoon baatii 5 nu ibsan koronaan baatii 5 tura jechuu ummatatti ibsuu ta'e hin beekne nama rifachiisa haa ta'uuti mee waan miti yoo paarlaamaan kan waan kanatti gaafatama fudhatu koronaan baatii 2-3 nurraa deeme jarrini achiin numa dhaaban ta'anii walaakin rakkoon jirtu kaammaa waa'ee nageenya biyya keessaa komandi postiin yookiin makalakayaan federaal poolisiin biyya akkasii qubatee akkasii jennu kana federaal poolisii fi makalakayaan yookiin raayyaan ittisa biyyaa rakkoon qabu bakka barbaadan dhaqanii yoo ta'an naamusa raayyaa ittisa biyyaa qabatanii
raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa keessa eeguu bakka kamuu mirga guutuu qaba. Garuu Itoophiyaa eeguu malee paartii tokko eeguu, garee tokko eeguu, saba tokko eeguu miti. Yoo sabni waliin bu'e walakkaa dhaabbatu, yoo gareen tokko tuqe biyya keessatti biyya nuyi jirrutti biyya raayyaan ittisa biyyaa dhaabbatee eegutti namni biraa gareen biraa jeequmsa uumuu hin danda'u jedhee dhaabuu mirga qaba. Kunillee dirqamuma isaaniiti. Garuu gareen lama yeroo wallolee garee tokko dhaqanii ganda keessa galanii ati qawwee qabattee asiin hin bahin tanan bu'in jechuun waasan dura darbanii irra qoratanii bakkattoo kana taa'uun keenya dhuguma lola kana dhaabaa jechuun isaan beeksisuu barbaachisa. Yoo rabshaan dhaabbate bilbilaanis ni waamaman. Yeroo saniif isaan baaga bakkattoo daangaa isaan itti wal lolan san dhaqanii hin taa'ini rakkoo wanniidhaan qabu. Bakka biraatis dhufuu numa danda'u. Ganda keessa taa'anii akkas nu godhanii akkas jechuun tokkoffaa kuni gaariidha. Ani akka kiyyatti akka dhalata godina Walloo Kamiseetti raayyaan ittisa biyyaa bakka san taa'uun nuyiif gaariidha. Nu eeguu qophaan miti. Dhugaa jirtullee beekuun isaa gaariidha. Yoo utuu beekuu dhokse malee oliinis haa ta'u gadiin warra nu lolu illolamnamoo dhugama Oromoo Walloo Kamiseedhaa lolamnaan ofirraa lolammoo ofumaa deemanii ganda namaa lolanii isa jedhu beekuun gaariidha. Ammaan dura gaafa amataarraa yaadadha. Raayyaan ittisa biyyaa bakka san akka turee fi shirri akka mootummaa biraa uumame. Sagaleen sun qarbameera. Amma eessa akka deeme hin beeku. Warri akkasitti uummata Wallootiif dubbatu yookiin dhugaa jirtu dubbatu har'aan tanaaf afaan haguugame. Gaafa Sameen is Jeneraal maqaan isaa eenyu guddinaati. Hedduu dhugaa jirtu lafa kaa'e. Maaliif kan rabshaa uummata irratti kaase eenyu akka ta'e ni beekna. Qaamaan achi jirra. Bakka tokkotti nuti dhaabsifnaan karaa biraatiin dhokatanii deemanii uummata irratti lola bananii jedhee ragaa guddaa bahe. Har'as raayyaan ittisa biyyaa bakka san taa'uun nutiif ragaa gaariidha. Garuu raayyaan ittisa biyyaa qulqullaa'ee ofiisaatii achi taa'uu qaba. Komaandi poostii jinni jedhanii poolisoota yookiin liyyuu haylii warra jedhaman of jala harkisanii rakkoon adda addaa rakkoo sabummaati kan qabu uummanni kaan ni beekna. Warra samminoon jaarrame yoo ta'e. Kanaaf warra akkasii san yoo kan of jala harkisan tahan ofii itti gaafatama fudhatan. Yoo hin taane raayyaan ittisa biyyaa bakka barbaadee yoo taa'e naamusa saadhaa biyyaaf dhaabbate san irratti rakkoo qaba jedhee yaadu ani. Rakkoon garuu bakka daangaa irratti wal lolame daangaa walakkaa yoo taa'u isaan lachuufuu dallaadha kalaas. Hanga gaafa araarri dhugaa argamu lachuufuu dhugaa jirtutu tana. Kuni ana bira rakkoo qaba jedhee hin ibsu walaakin raayyaan ittisa biyyaa biyya san kan dhaqe nagaha eeguu malee waa'ee bulchiinsaatti sheenee ati tanan deemin qawween asitti mi'a asitti jechuu ummanni kun qotee bulaadha. Akkasaan hidhannoo qaban namuu dura beekaa, mootummaan ni beekaa, hanga federaalaa hunduu ni beekaa. Qawween isaanii seeraan ganda isaaniitti akka qabatanii of eegan. Soo qawween hin jiraanne Walloo wanni jedhamu hin jiru har'a. Lafa isaa malee namni isaa hin jiru. Dhugaan jirtullee tanuma. Kanaaf raayyaan ittisa biyyaa bakka barbaade dhaqee yoo dhaab ummati ofii waamaa ture. Ofii waamaa ture ummati yeroo jarri lola kaase ofii bilbilanii rabshaatu jira, lolamaa jirra, booddee akka homaa nuun hin jenne jedhanii ofii waaman. Dhufanii yeroo takka makiinaan dhufanii laalanii waan isaanii deeman isa. Abbaan lafa ofii eegu ofumaa eeggata ummanni lafa ofii. Raayyaan ittisa biyyaas eeguu hin danda'u. Hin danda'u yeroon jedhu ajaji akkasii ittiin kennamne. Daangaa sabaa fi sabni akka waliin lolle daangaa irra taa'ee eeguu uduutti kenname durumaanuu ta'a. Biyya eeguun wahuma jiru raayyaan ittisa biyyaa Walloo yookiin godina keenya jiraatuun yoo bakkattoo san taa'ee dhugaa jirtu arguun gaariidhaan jedha na bira. Waa'ee sanaamusaa akkas balleessanii akkas godhanii san rakkoo addaati suni raayyaa ittisa biyyaa bakka taa'uutiin miti rakkoon inni jedhee amanu. Ahmad yeroo dabreelleen waa hedduu dubbii kan amma dubbate keessatti gar Duubaa yoonaan deebi'u
yeroo dabre keessatti uummanni kun dhugaa qabaa haqa isaanii irratti falmatee jedhanii ummata keenya dhugaa keessan sinii arginee jirraa jedhanii ummati keenya yeroo akkasanitti dhugaan keenya nu mul'ate jedhanii jara kanatti of kennanii jarri kun immoo keessa warroota habashaa kanaan duugaman yookaan warroota amma habashaa kanaan yaani xaxaman jechuu warroonni kanaa kun jira raayyaa ittisa biyyaa keessatti uummanni keenya yeroo irratti of gatee rakkoo adda addaa irraan gahanii kanaan keessa gadi buunee bal'inaan dubbachuun barbaannu. Ammalleen asuma deebi'ee lolli kuni kan ta'e uummata Affaariitu lafa Oromoo irratti ol dhufee sila yoo daangaarra taa'uun isa dhibe osoo Affaariin keessa nurraa taa'e akkasumas nuun jedhaa maaliif namoonni hidhatee fi namoonni hidhatee yaani raayyaan ittisa biyyaa kun humna hidhatee uummanni keenyas nama hidhatee deemu namni keenya har'a hunduu dhiigii dafee jiraata akka lama jennaan dhufaatii walitti uume rakkoo uumamaa. Kanaafuu akka tibaantu osoo silaa gadi siqee taa'ee jaallatus jibbus ni dhugaasa ni numa hubata ture dirqama gurra nama shiinti dhugaanii ni hubata ture haa ta'u garuu bakkee namni itti jiru akkuma waliin agarru kana karagaa beeytee kana waan isaan of keessatti hammatan namoonni beeka kana yoommoo as fullaan ammallee warroota ammaa dirqama biyya ofiirratti namuu dirqama ofii bahachuu qaba yoo jenne sirriidha nulleen haga dandeenyu si gabbaanee dubbachaa jirra isaanillee waan danda'an gabbahanii biyya isaaniitiif gumaacha godhuu qaba yoo jette yeeka haga fedha yoo ta'e biyyi keenya tuni barama nuti maa tajaajilanii osoo hin taane mootummaan maaliif hamilee maaliif hin gooneef waan biraa yoo dadhabe maaliif iddoo dammaqan iddoo sodaatan qofatti quba laatanii akkasumallee deeggarsa godhanii suuraa of kaasan magaalaa kanaa keessatti deeggarsa godhaa oollee maaliif kun barbaachisa hawaasi qotee isaan nyaachisaa ture hawaasa baadiyyaa kana jechuudha. Hawaasa baadiyyaa keessatti horsiisee buluu qotee bulu kana jechuudha. Kanaaf maaliif jara kana hin mil'anneessa jedhu kan kaafne. Haa ta'uutii garuu ammalleen yeroo ammaa tana yeroo amma keessa jiru tana silaa haga uummanni mana hidhaa keessa jiru gadhiifamee ijoolleen kan gadi hin dhiifamne ta'e haga adda addaan fageeffamanii ka'an jennaan kun ammalleen hidhaan ittuma fufee jira mootummaa kana biraa. Nama takka lama jedhee boqoo ol baafate qabanii ukkaamsanii hidhaa jiran. Guyyuurraa hordofaa jirra walumaan hordofaa jirra jechuun biyya keenya keessatti as buuna biyyummaa miskiina biyya keenya sana keessa dhufne obboleessa keenya Hasanaati abbaa diraanaa hartummaa fursee caffaa akkam saba keetiif dhugaa dubbataa yoo inni dhugaa dubbate hawaasa kanatti waan ofii argaa dhiigatu danfaa gaafana waan dhabe gaafata waan jedhan xiinqamanii araara jedhanii araara sobaa fidanii qabanii mana hidhaa keessa bulchanii Allahu aalam waan jedhanii akeekkachiisanii gadi dhiisan. Obboleessa keenya guyyaa har'aa akkasumatti aanaa jiilee dhummuugaa irraa ammalleen Abuseef mucaa jedhuun kana haga tokkollee hordofaa jirra ni beeknasi. Mucaa kanas kunoo itti gaafatamaan aanaa jiilee dhummuugaa mucayyoo kana qabaa naafidha himannaa waan irratti banuu qabaa jedhee akkasitti poolisootaan qabsiisee haga tokko mana hidhaa keessa sa'aatii muraasa keessa tursiisee ammalleen gadhiise yaani rifachiisuuf jecha hamilee isaa gadi buusuuf jecha wanni kun. Yaa jarana duba wanni kun yeroo ammaa kana maaliif barbaachise obbolee